baga nagaan dhuftanii waamicha kana kabajanii nagaan dhufkeechaniif gammannee jirra. Akkuma duratti maatinis kaasuu yaal fiigicha guddaa wancii iftaan aduu gaafa qadaame gaafa sanbata duraa jechuudha. Gaafa 18 inga geeffama fiigichi guddaan kun immoo calqabamuun isaa faayidaan isaa baay'eedha. Akkuma beektan naannoon sun naannoon isaa naannoo akka boqojjii fakkaatu akka dabra biraafaa fakkaatu akka mayaa coofaa ijoollee caccabduu ciccimoo warra argan bakka fakkaatudha. Kun immoo fiigichi kun achirratti gaggeeffamuun isaa faayidaan isaa guddaadha. Tokkoffaa fiigichi kun calqabamuun isaa ijoolleen warri fiigan naannoonis warri kilabootatis warri magaalaatis waldorgommii argachuuf carraansa bal'aadha. Isa duwwaa doon ta'in immoo waldorgommiin kun even federeeshiniin biyyoolessaa waldorgommii waggaa keessatti waldorgommii 9 ol gaggeessa. Badhaasni kun immoo waldorgommii kanaa ol kan jirudha calqaba isaatiin jechuudha. Kun immoo ijoollee elii warra eliitiifis warra immoo buleeyyitiifis waan qophaa'edha. Badhaasni hunduu kanaan dura godhameerra kan isa caaludha. Kanaafis immoo mootummaa naannoo Oromiyaas ispoortii dargaggoof ispoortii Oromiyaas akkasumas federeeshinii Oromiyaas baay'ee galateeffanna. Kun ta'uunsaa carraansaa guddaadha. Ijoollenis maalirra akka jiran of ilaalu waldorgommii argachuun akka laayyee miti akka beektan waldorgommiin fi ijoollee atileetiin nu qabnuu fi waldorgommiin biyya kana keessatti godhamu waliin gitu atileetonni baay'eedha waldorgommii biyya kanatti godhamu garuu walumaa galatti odoo lakkoofne akkas waldorgommii akkas gara 20 hin caalledha. Kun immoo iyyuu Itoophiyaaf parsantii 1% hin ta'u jechuudha. Kana waan ta'eef achi naannoo sanii atileetii Bormoo bakka bu'us atileetii biyya bakka bu'us atileetii gurguddoo arganna jennee yaanna. Akkuma beektan Oromiyaan badhaatuudha. Sanaan dura atileetonni kana umuriin atileetiksii Itoophiyaa waggaa 70 ol jennee yaanna. Waggaa kana keessatti parsantii 90 atileetota naannoo Oromiyaatii ba'anii. Amma akkuma beeknu immoo erga dhiyeenya kanaatti atileetiksiin Oromiyaa xiqqoo gadi bu'aa jira. Amma mooyyuu warri ammas agartan kun kutannoodhaan atileetiksii kana ol kaasuuf waldorgommiis baay'isuuf hojjetaa jiru. Kun immoo ta'uunsaa amma atileetiksiin Oromiyaa akkuma duraanii warra bakka biyya bu'anii kaatan bakka warra immoo alaabaa Itoophiyaa addunyaa irratti mul'isan baasuuf nu hundumtuu cimnee hojjechuuf nusi waadaa gallee jirra. Kana waan ta'eef faayidaan isaatis barbaachisaan isaatis faayidaan isaatis waan baay'ee ta'eef waldorgommiin kun asirratti gaggeeffamuunsaa godhamuunsaa fuuldura keessattuu immoo fuulduratti immoo kana caalaa amma arraba kan calqabaati 2012 kan calqabaati ammarraa calqabee sirriitti gabbataa sirriitti guddataa wajjumaan guddisaa cimsaa atileetota gargaraattis argachaa hin deemna jennee yaanna. Kana duwwaas immoo doon ta'in mootummaan naannoo Oromiyaa achirratti akka viileejii atileetiksiitis ispoortii akkasumas immoo maazooteriyaa adda addaatis achirratti hojjechuuf waadaa galee jira. Kanas kunis immoo fayyadamni isaa naannoofis biyyaafis atileetotas waan ta'eef kun ta'uus qaba ta'uun isaatis waan barbaachisaadha. Akkuma beektan asitti dubbiin kun barbaachisaa ta'uu baatu atileetiksiin Itoophiyaa bakka maazooteriyaa jedhan kana center of excellence kan jedhan kana gabaabbina qaba baay'ee gabaabbina qaba. Akkuma beektan even amma Itoophiyaa shaampiyoonaa kanaan dura Itoophiyaa shaampiyoonaa kan jennee yaannu kana naannoorra olii gad oofaa jirra. Maaliif meedaan Finfinneetti baay'een argamu amma iyyuu akkanuma isin beektan san egaa Finfinnee irratti meedaa xiqqoo caccabduu takka irratti amma godhaa irra. Kana waan ta'eef mootummaan naannoo biraatis mootummaan naannoo Oromiyaatis mootummaan federaalas center of excellence kan jennu kana asumaan dhaamsa killee keessa dabarsuun barbaada. Kanaaf waan kana godhamuunsaa immoo kan wanci kanaaf guddisee mootummaa federaalitis mootummaa naannoo keenyattis galateeffachuun barbaada. Asumaanis immoo namni hunduu namni warri naannoo achi jiruutis namni Finfinnee jirus atileetonnis warrumti hunduu achittis akka tokkoffaa akka fiigan lammaffaa akka daawwatan asumaan namni dhaamsa koo dabarsaa galatooma. Bagna qabuutiin dhimma fiigichaa guddaa wanciidhaa wajjin wal qabatee ibsa gabaabaa isiniif kennuufidha. Akkuma beekamu mootummaan naannoo keenya mootummaan naannoo Oromiyaa harkoota maraamartoo hiyyummaa cabsuuf karoora hiixataa imala badhaadhinaa qabatee hojiiwwan gurguddaa hojjechaadha kan inni jiru. Hojiiwwan gurguddaa kana keessatti dinagdeedhaan hawaasa naannoo keenyaa ijaaruudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jiraniin dinagdee damdaneessa gurguddoo ta'anii fi utubaa dinagdee biyya keenyaa kan ta'an shan adda baaseedha kan irratti hojjechaa jiru.
Kana keessaati inni tokko turizimiidha. Turizimiidha wajjin wal qabatee hojiiwwan hojjetamaa jiranii dhimmootni akka ijootti ka'uu danda'anii milkaa'ina kanaatiifis looretiin nagaa addunyaa kabajamoon muummee ministeeraa keenya hojii isaan hojjechaa jiraniin sagantaa maaddiin biyyaaf jedhuun piroojeektii jajjaboo seenaa biyya keenyaa keessatti kan duraa ta'an hojiitti hiikuun damee turizimii utubaa dinagdee taasisuuf xiyyeeffannoo kennuudhaan hojiin gurguddaan hojjetamaa jira. Piroojeektii kunneen qabeenya uumamaa naannootti kan argaman soona itti dabaluudhaan miidhagina addaa gonfachiisuun piroojeektiin ajaa'ibsiisaan sadarkaa idil addunyaatti kan sadarkaa isaa eeggate ijaaranii eebbaafis akka dhaqqabee jiru hundi keenya hin beekna jechuudha. Piroojeektoota kanneen keessaa immoo inni tokko piroojeektii ikkoo turizimii wancii dandii naannoo keenya keessatti ijaarsi isaa madaallii idil addunyaa eegee kan ijaarame maqaa gaarii naannoo keenyaa sadarkaa idil addunyaatti kan ol kaase qofa osoo hin taane immoo walitti hidhamiinsa ispoortiidhaa fi turizimiidhaa wajjiniin jiru akka naannoo keenyaatti kan baratamaa hin turre kan lafaa kaasee ijaaredha jechuudha. Piroojeektiin guddichi ikkoo turizimii wancii dandii kun tokko iddoo bulmaataa fi bakka bashannanaa kan qabu keessattuu immoo ispoortiidhaa fi turizimiidhaa wajjin walitti qabsiisnee immoo yeroo ilaallu tiraakii fi mandara atleetotaa kan of keessaa qabu gulufa fardaa sadarkaa isaa eeggate kan of keessaa qabu qabeenya uumamaatiin kan faayame akkasumas ispoortii fi turizimiin karaa ammayyaawaa ta'eetiin kan walitti fidee fi Oromiyaaf carraa milkii guddaa kan ijaaredha jechuudha. Keessattuu immoo atleetota biyya keenyaa fi kan biyya alaa jiraataniif shaakala guutuu akka taasisaniif akkasumas irratti wal dorgomaniif haala mijaawaa kan uumee fi qabeenya guddaa Oromiyaan qabdu keessaatii tokko jennee kan ilaalludha jechuudha. Eebba isaa barii irraa eegaluun immoo dorgommiiwwan garaagaraa sadarkaa naannoo wancii kanarratti gaggeeffamee fi dorgommiin fardaa akkuma warri miidiyaa torbee darbee agartan karaa sadarkaa isaa eeggateetiin guluffiin fardaa agarsiisa fardaadha wajjin wal qabate sirriitti agarsiifamee karaa hawwataa ta'een gaggeeffamee jira. Amajjii 18 yookiin qadaamee dhuftu immoo fiigichi guddaan wancii yeroo jalqabaatiif kan gaggeeffamuu fi qophii hundas xumurreedha kan jirru. Fiigicha kana qindeessuudhaaf kan gaggeessaa jirru biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa Federeeshinii Atileetiksii Federaalaa waliin ta'uudhaan akkasumas qaamolee hirmaatan kanneen biraa waliin ta'uudhaan kan gaggeessaa jirrudha. Kaayyoo guddaan fiigicha guddaa wancii kun kaayyoo gurguddaa lama kaasuu dandeenya. Kaayyoonni jalqabaa atileetota biyya keessaatiifis ta'ee kanneen biyya alaatii dhufaniitiif bakka shaakalliidhaaf bakka dorgommii gaarii akka isaan argatan gochuu akkasumas sana beeksisuudha wajjin kan wal qabatudha. Dhimmi lammaffaan immoo hawwata naannoo keenyaa kana kan piroojeektii maaddiin biyyaaf ikkoo turizimii wancii dandii ispoortiidhaa fi turizimiin akkamitti walitti hidhatee akka inni jiruuf haala mijaawaa naannoo sana jiru ibsuudhaaf jecha sagantaa guddaa kana qopheessinee jirra jechuudha. Ispoortii kana bakka mijataa bakka hawwataa uumamaatiin faayame kana ikkoo turizimii wancii irratti yoo hojjenne naannoo keenya faayidaa inni turizimii irraati argachuu danda'u san akka inni argatuuf jecha kan qophaa'edha jechuudha. Gama faayidaa inni qabuutiinis yoo ilaalle dhimmoota ijoo sadii kaasuu dandeenya. Inni jalqabaa faayidaa inni dinagdeedhaa wajjin wal qabatee qabudha. Dinagdee keessatti faayidaa gurguddaa qaba. Carraa hojii bal'inaa uumuu danda'a. Jiruuf jireenya qonnaan bulaa naannoo sanaa jijjiiruutii kan danda'udha. Inni lammaffaanii hawaasummaadha wajjin faayidaa hawaasummaatii wajjin wal qabatu kanneen qabanidha. Inni sadaffaanii piroojeektiin ikkoo turizimii wancii dandii beeksisuufis gumaacha guddaadha kan inni qabu jechuudha. Kanaaf carraa kanaan piroojeektiin ikkoo turizimii wancii dandii akkuma ispoortii fi turizimiin walitti hidhamiinsa guddaa qabaachuun dinagdee ijaaran investimentii hawwachuu keessatti investimentii hawwachuun tuuristoota hawaasa naannoo fayyaduu danda'u milkaa'ina kan qaban gonfachiisan ergama imala badhaadhinaa galmaan ga'uu keessattis tarkaanfii addaa kan ta'e kan fuulduratti nu tarkaanfachiisu waan ta'eetii fi faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Waliigalatti yeroo ilaallu fiigichi guddaan
wancii 2024 jennee amma fiigamu kuni marsaan jalqabaa gaafa amajii 18dha kan inni gaggeeffamu akka yaadaatti qabannee akka karooraatti irratti hojjechaa kan jirru fiigichi kun waggaa waggaadhaan akka inni gaggeeffamuuf karoorsinis kan hojjechaa jirrudha. Buuruma kanaan fiigicha guddaa wancii gaafa 18 gaggeeffamu irratti atileetotni biyya keessaa fi biyya alaa keessattuu biyya alaarraati Keeniyaa irraati Yugaandaa irraati Sudaanii fi Sudaan kibbaa irraati atileetonni bebbeekamoon muuxannoo qaban kan argaman kan isaan ta'anii akkasumas hooggantoonni waldaalee atileetiksii addunyaa kan irratti hirmaatanidha. Atileetonni bebbeekamoo kilaboota adda addaa keessatti hirmaatan kanneen naannoo keenya keessatti argaman akkasumas sadarkaa biyyaattis biyyaalessaattis kanneen argaman 300 ol kan argaman kan isaan ta'anii hawaasa naannoo irraati namoonni 6,000 ol akkasumas jaallattoonni ispoortii kana namni 6,000 ol kan irratti hirmaatudha kan inni ta'u gama atileetotni buleeyyiin 33 ol kan irratti argaman ta'ee daa'immanis sagantaan kun kan dorgommiin daa'immanis kan gaggeeffamudha jechuudha. Ogeessonni muuxannoo qabanii ispoortii kana kan isaan hordofan kan isaan hoogganan akka inni ta'es kaasuudha kan hin barbaadu. ያው ሰላምታ ከመስጠት በስተቀር ያው ማቲ በአማርኛም በኦሮምኛም ስለጨረሰ ብዙ ምሎ ነገር የለኝም። እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ለወንጪ ታላቁ ሩጫ የ10 ኪሎ ሜትር የመጀመሪያው ጊዜ የሚካሄደው እንኳን በሰላም አደረሰን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ለመዘገብ የሚዲያ አካላትም እንኳን መጣችሁ። ዛሬ ስራ በዝቶባችኋል መሰለኝ። ይሄ ሶስተኛ ጋዜጣዊ መግለጫ ነው መሰለኝ። ዛሬ ጠዋት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስለ ኢትዮጵያ ሻምፒዮና ነበረ። ኢትዮጵያ ኮሚቴ ስለ ፓሪስ 2024 ነበረ። የወንጪ 2024 ወይም 2016 ሶስተኛው ነው። ጥሩ ነው ለዘገባ። በቅድሚያ የፌደራል መንግስትም የክልል መንግስትም መንግስት ይሄ ከፕሮጀክቱ ጎን ለጎን ምርቃትን በማስመልከት ይሄ ሩጫ እንዲካሄድ ስለፈቀዱና ይሄ ሩጫ ደግሞ ሲካሄድ ለምርቃት ብቻ ሳይሆን ለቀጣይነትም እንድኖረውና ታላቁ ሩጫ ወንጪ ታላቁ ሩጫ ተብሎ ተሰይሞ 2016 ወይም 2024 ተጀምሮ እንግዲህ ለሚቀጥሉት ጊዜያት ሁሉም በቅብብሎሽ ወደ ትውልድ የሚያስተላልፍና ይሄ ሩጫ ይዘቱን ጠብቆ ኳሊቲውንም ጠብቆ እንደዚህም ኳንቲቲውን እየጨመረ ወደፊት የሚሄድ ነው። እንግዲህ ሩጫዎች እንደምታውቁት ውድድሮች በበዙ ቁጥር አንደኛ የአትሌቶች እድል የማግኘት እድል ይሰፋል። አትሌቶች በልምምድ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ራሳቸውን የሚለኩበት እንደ አቋም መለኪያ ውድድሮች በበዙ የተሻለ ይሆናል። ለክልሎችም ለክለቦችም ለሌሎች ለግለሰብ የሚሰሩት አትሌቶችም እንደዚህ አይነት ውድድሮች ራሳቸውን የሚያገኙበት ለውጭ ሀገር የሚያገኙበት ስለሆነ ስለዚህ ይሄ በመፈጠሩ የፌደራል መንግስትና ግድጋቤ የክልላችን መንግስት ይሄን በመፍጠራቸው ከዚህ ባሻገር ደግሞ የተሻለ ሽልማት በማድረግ ለኤሊት ብቻ ሳይሆን ለአንጋፋዎችም ከ50 ዓመት በታችና ከ50 ዓመት በላይ በወንዶች በሁለት ካታጎሪ በሴቶች ደግሞ በአንድ ካታጎሪ ይሄ ተፈጥሯል። ስለዚህ ይሄ ውድድር ደግሞ የሚካሄደው በኦሮሚያ ቅድም እንደተነሳ በኦሮሚያ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በኦሮሚያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እና እንደዚሁም ደግሞ በዋና አስተባባሪነት በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ነው። ስለዚህ እንደምታውቁት እንግዲህ መጀመሪያ ስራዎች ሲጀመር ውጣ ውረዶች አሉት። ይሄን ውጣ ውረድ አልፈው እዚህ በመድረስ ሁለት ሶስቱንም ቢሮ እንደዚሁም ደግሞ ቪዚት ኦሮሚያም ራሱ እዚህ በፕሮሞሽን በትልቁ ተሳትፏል። እዚህ ጋር እንግዲህ የተሳተፉት ሰዎች ብዙ ናቸው። በተለያየ ስራ ይሄ ሩጫ መሰረታዊ ነገሮችን ይዘው እንድነሳና በጥሩ ሁኔታ እንድነሳ ብዙ ሰዎች አሻራቸውን አስቀምጧል። ብዙ ሰዎች በጉልበትም በገንዘብም በእውቀትም ተሳትፎበታል። እነሱንም በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። እንደተባለውም ቅድም ያው የተሳታፊዎች ተገልጿል። ተሳታፊ ከ4000 እስከ 6000 ይጠበቃል። አትሌቶች ከ300 በላይ ይጠበቃል። እንደዚሁም ደግሞ ህፃናት ከ9 ዓመት እስከ 13 ዓመት እነሱም እስከ 300 ይጠበቃሉ። ከውጪ ቅድም እንደተጠቃቀሱት አራት ሀገር ተጠርተና ከአራት ሀገር ሁለት ሀገሮች ኮንፈርም አድርገውናል። ሌሎችን እንጠብቃለን። እንደዚሁ ያው ክለቦቻችን ክልሎቻችን ከተማ መስተዳደሮች ተሳትፎበታል። ምናልባትም እንግዲህ እንደምታውቁት ይሄ ምርቃቱ ወይ ውድድሩ በመሃል ነው የመጣው። አመታዊ በጀት ውስጥ የለም። ምናልባት ሁሉም ክልሎቻችን ሁሉም ክለቦቻችን ይሳተፋሉ ብለን እናስብም። በመሃል ይሄ ውድድሩ ስለመጣ ማለት ነው አመታዊ በጀት ውስጥ የለም። ለማንኛውም ከጠበቅነው በላይ ተሳትፏል። እንደምታስታውሱት
አገር አቋራጭ የኢንተርናሽናል ጃልሜዳ 41ኛ ጃልሜዳ አገር አቋራጭ ባለፈው ሳምንት ነው የተደረገው። እንደዚሁም ደግሞ በመቀጠለው የነገ ሳምንት በመቆጠረው ሳምንት ከጥር 21 እስከ 26 የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ይደረጋል። ይሄ ውድድር በመደራረቡም ምናልባት እንግዲህ ታላላቅ አትሌቶቻችን ብዙ ውድድር ይበዛባቸዋል። ስለዚህም ያው ይሄንን አመቻችተን ይሄንን በማሻጋሸግ ነው ይሄንን እንትን ያደረግነው። በተረፈ እንግዲህ ይሄ ሩጫ ያው አላማዎች አሉት። ያው ዝርዝር አላማዎችም አሉት። የተከናወኑ ስራዎች አሉ። አስፈላጊነት አለ። አስፈላጊነት እንግዲህ በትንሹ እንትን ለማለት ቅድም ተጠቃቀስኩኝ። ወንጪ እንደምታውቁት ወንጪ ምናልባት እንደ በደብረ ብርሃን እንደነ ማጮ እንደነ በቆጂና እንደ ሌሎች ቦታዎች ከፍ ያለ ቦታ ነው። አቀማመጡም ደግሞ የተሻለ ሩጫ የሚመች ቦታ ነው። ስለዚህ አትሌቶቻችን ከዛ ተተኪዎችን ኦሮሚያ እንደምታውቁት ምናልባትም እንደ ሀገር ከወሰን ፐርሰንት በላይ ከኦሮሚያ የወጡ አትሌቶች የተሻለ ውጤት በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ውጤት ለማስመዝገብ ተችሏል። ባለው ዳራ እንዳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባትም እንደምታስታውሱት ኦሮሚያ አካባቢ ያለው ስፖርት አሁን ተቀሳቅሷል። በተለይ በአትሌቲክስ አካባቢ ምናልባትም የክልሉ መንግስትና የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ የክልሉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሰራተኞች ወይ ደግሞ ኃላፊዎች በቆራጥነት ሊሰሩና የነበረበት ቦታ የኦሮሚያ አትሌቲክስ የነበረበት ቦታ ለማምጣት እየሰሩ ነው የሚገኙትና ስለሆነም እዛ ከወንጪ የተሻለ አትሌቶችን ምናልባትም ብዙ ልምምድ ሳያስፈልጋቸው ብዙ አመት ሳይወስድባቸው እዛ አካባቢ ስፖርት ከተጀመረ አትሌቲክስ ሩጫ ከተጀመረ ውድድር ከተጀመረ እሱን በማየት አትሌቶቻችን ይወጣሉ ብለን እናስባለን። ከዚህም ባሻገር የክልሉ መንግስት እዛ አካባቢ የማዘውተሪያ ስፍራና እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ሜዳዎችን ለመስራት ቃል ገብቷል። ከዚህም ባሻገር ቅድም እንደተነሳው ከፕሮጀክቱ ጋር ተያይዞ ፕሮጀክቱ ገና ስታቀድ የማራቶንና የሳይክል እንደዚሁም ደግሞ የፈረስ ቦታ ታቀደው የተሰራ ነው። ስለሆነም ምናልባትም ለሌላ ጊዜ ላይ ዝግጅታችን በተለይ በማራቶን በኩል የልምምድ ቦታ 21 ኪሎ ሜትር ቅድም እንደተባለው የተሰራ ነው። ስለዚህ ቦታውም ደግሞ የሚመች ነው። በተለይ ለልምምድ ለተለያዩ ዝግጅቶች የሚመች ቦታ ነው ያለው። እንደዛም ሆኖ የተሰራው የልምምድ ቦታ በተለይ ለአስፋልት ላይ ስለሆነም አትሌቶቻችን አሁን እዛ ጋር የምናወዳደረው 10 ኪሎ ሜትር ነው፣ ግን የልምምድ ቦታ 21 ኪሎ ሜትር አለን። የተሻለ አትሌቶችን ከዛ ማግኘት ይቻላል ብዬ ነው የማስበው። በአጠቃላይ እንግዲህ ይሄ ውድድር ሁሉም በመተባበር ህብረተሰቡም የአካባቢ ህብረተሰብም የአካባቢ ያሉ ሰዎችም ሌሎች አትሌቶችም ሌሎችም እናንተም በዘገባ የሚዲያ አካላት እንደዚሁም ደግሞ አዲስ አበባ አካባቢ ያሉት ህብረተሰብ ሄዶ እንዲሳተፍና እንዲሮጥ እና አካባቢውም ደግሞ ባይበልጥ ደግሞ ወንጪ ማለት የምድር ገነት ነው። በዚህ አጋጣሚ የተሰራውን ፕሮጀክት የወንጪ አካባቢ ያለውን የተፈጥሮ ሀብት እንዲያዩ በዚሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እንደ ቴክኒክ እንደ ኦሮሚያ ስፖርትና ወጣቶች ቢሮ እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም እንደ ኦሮሚያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም የተለየ ጥያቄ ካላችሁ የግልጽነት ጥያቄ ካላችሁ ቴክኒኮችም እዚህ ያሉ የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም ስላለ እኛም ስላለን በትህትና እንመልሳለን። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አርጌ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። ታላቁ የወንጪ ሩጫን በማስመልከት እንደ ኦሮሚያ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ አጭር መግለጫ ለመስጠት ነው። የወንጪ ደንዲ ኢኮ ቱሪዝም ፕሮጀክት ሁላችሁም እንደምታውቁት በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ መንጭነት በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት እየተገነባ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የቱሪስት መዳረሻ ነው። ይህ ለዘመናት በጉያችን ውስጥ ታቅፈን የኖርነውን ሀገራዊ ትሩፋትን የተፈጥሮ በረከት ወንጪ ደንዲ ሐይቅ ላይ እሴት ጨምሮ ስነ ምህዳሩ ተጠብቆ የአካባቢውን ህብረተሰብ ህይወት በሚያሻሽል የተለያዩ አገልግሎቶች በሚሰጥ መልክ በተዘጋጀው ረገድ የወንጪ ፕሮጀክት ብቻውን በአጭር አመታት ውስጥ ፈጣንና ትውልድ ተሻጋሪ የሆነውን የኢኮኖሚ እምርታ ማምጣት የኢኮኖሚ ምጣኔውን ከዕዳ ወደ ምንዳ በመቀየርና የነበረብንን የኢኮኖሚ ስብራት በመጠገን ሀገራዊ ገጽታን ከመገንባት ዙሪያ ዘመን የማይሽረው ታሪክ መጻፍ እንደሚቻል ፕሮጀክቱ አሳይተውናል። ፕሮጀክቱ ሲገነባ ልዩ ልዩ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ያላቸው ስፖርታዊ፣ ባህላዊ፣ ከነጥበባዊ እንዲሁም መሰል ኩነቶችን በማስተናገድ እንዲችል ታስቦም የተገነባ ነው። ሁለቱም ውብ ሐይቆች
ማለትም ወንጪና ደንዲን ያገናኘ 21 ኪሎ ሜትር ዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው የግማሽ ማራቶን የመሮጫ ትራክ ተገንብቷል። ፕሮጀክቱ ባለፉት 2 ዓመታት ሲገነባ ቆይቶ ከአንድ ሳምንት በፊት ተመርቆ ስራ የጀመረ ሲሆን የምረቃ ባህሉ በተለያዩ ኩነቶች እየተተገበረ ይገኛል። ባለፈው ቅዳሜ የባህላዊ ፈረስ ግልቢያና የፈረስ ጉግስ በደንዲ ሐይቅ ዳርቻ በድምቀት የተካሄደ ሲሆን ዝግጅቱ እጅግ ውብ በሆነ ሁኔታ ተጠናቋል። በቀጣዩ ቅዳሜ ማለትም በ18 ታላቅ ሩጫ ይካሄዳል። ስለሆነም የወንጪ ፕሮጀክትን ከአገራዊ ጠቀሜታ ባሻገር በአህጉርና ዓለም አቀፍ ደረጃ የቱሪዝም መዳረሻ እንዲሆን ለማድረግ የታላቁ ሩጫ ወንጪ ሩጫ ውድድር በማዘጋጀት የማስተዋወቅ እንዲሁም ከውጭ ሀገር ከኬንያ፣ ከዩጋንዳ፣ ከሱዳንና ደቡብ ሱዳን የተለያዩ አፍሪካ 8 የአፍሪካ ሀገራት ታዋቂ አትሌቶች በ10 ኪሎ ሜትር እንዲወዳደሩና የዓለም አቀፍ አትሌቲክስ ማህበር ተወካዮችም እንዲታደሙ ተጋብዘዋል። በተመሳሳይ መልኩ ከሀገር አቀፍ ከክልሎች አትሌቲክስ ክለቦች ከ300 ታዋቂ አትሌቶች አንጋፋ አትሌቶች እንዲሁም ከ6000 በላይ የሚሆኑ የአካባቢው ማህበረሰብ የሚሳተፉ ይሆናል። እነዚህም ሁነቶች አመታዊ ሁነት እንዲሆንና ቱሪስት ፍሰት እንዲያስተናግድ ብሎም የሀገር ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እንዲኖረው የታለመም ነው። በመጨረሻም የእውቅና የማበረታቻና የሽልማት ስነ ስርዓትም መዘጋጀቱን ማንሳት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።